dhugaa dubbachuu fi godinni Harargee bahaa bulchiinsa qabaachuu fi qabaachuu dhabuu isaa dubartiitu bulchaa nan beeka. Dubartiin yeroo baay'ee murtii inaa asii achi wannaa hin qabne murteessu yoo seeratti dhufani. Kanaaf mee ergaa kana sheer godhaa, waan biraa hin godhinaa. Waan biraa hin godhinaa. Bulchituu yookiin ammootu bulchiinsa godina Harargee bahaa qaama damee milishaa yookiin damee tikaa yookiin ammoo damee qaama nagaa tiksu yookiin ammoo damee waraana malammalu inni taansu ammootu garuu hundaa ol ammoo bulchaa aanaa Dadar warra caasaa sana keessa jirtan hunda isaaniitiif ergaa tana nagahani. Ergaan ani qabu waa'ee barataa haramaa itti barataatiin ture qorumsa biyyoolessaa fudhatee qorumsa biyyoolessaas darbee mucaan qorumsa biyyoolessaa kana erga dabree booda maatii dhaqee maatii isaa laaluudhaaf yookiin ammoo gammachuu isaa haadhaaf abbaa biratti magaalaa Dadar deemee naannoo magaalaa Dadar deemee gammachuu isaa dabarsuudhaaf yeroo inni seensa magaalaa isaa gahuu karaa irraa qabanii gara kaambii leenjii waraanaa akka deemu barataa gootanii maal akka isiniin jedhamus hinaaf hin galuan. Bulchiinsi aanaa Dadar ani hin beeku maal maqaan isinii moggaafamu dachii tanarra jira jedhee hin yaadu. Yeroo naannoo ijoolleen amma laalaa dhugaa dubbachuudhaa fi kuni gandoomaa miti beekaa kana dhugaa jirtu isinitti hima. An Harargee keessatti hojjedhe, Harargee keessa jiraadhe, ilmaanis Harargee keessatti hore, Harargeen maal akka ta'e hawaasni sun maal akka ta'e ni beeka. Keessattuu bulchiinsi aanaa Dadar ammoo haayiskuulii umrii dheeraadhaaf jiraate waa'ee barumsaa hawaasa Harargee birootiifuyyuu fakkeenya ta'an yeroo jedhamee eeggamutti bulchiinsi aanaa Dadar barataa qorumsa biyyoolessaa sanuu barattoonni parsantii 8.4 qofa darban barataa cimaa jechuu dandeettan qabxii 350 ol warra argatee darbe 300 kan barbaachisu gara 350 kan mucaan kun argate jedhama. Mucaa kana fuudhanii daangaa waraanaatti erguun silaa milishoota isaan qaban sana kudhannan isaanii bakka walitti qabanii maatii isaa guutuu isaanii walitti qabanii jechuudha. Duguuganii daanbii waraanaatti ergamuu qabanii. Duguugamanii warri barataa sana qabee erge jechuudha. Barataan suni ijoollee parsantii 8 biyya sana keessatti abdataman keessa akka Itoophiyaatti jechuudha. Barataa tokko wanti nama dhibu garuu muka ta'uun isaanii takkaafu ammoo jimaa qamaatanii jimaa irraa ol kaanaan waan hojjettan warri hin laallanne warri mirqaanumaan fiiddanii kanas arganne sanas arganne kanas arganne tan hayyuu boru biyya sanaaf faayidaa addaa uumuu danda'u qabdanii baabbilee kaambii leenjii warri galchisan mucaa sana ilma hiyyeessaati of course osoo ilma keessan ta'e osoo ilma daa'ima bulchituu godina Harargee bahaa taate osoo daa'ima bulchaa aanaa Haramaayaa ta'e osoo daa'ima bulchaa aanaa Kombolchaa ta'e aanaa Jaarsoo ta'e godina Harargee bahaa keessaa kan kaadiree hundaa keessaa tokko ta'e kan kaabinee aanaa Dadar keessaa ilma nama tokko osoo ta'e silaa wanti isin gootan akka Dadariititti mucaa qabxii bareedaa nuuf fideetiin Itoophiyaa keessaa namoota parsantii barattoota bara kanaa parsantii 8.4 keessatti lakkaa'amu jedhamu sana sadarkaa sanatti maqaa isin yaamsise silaa maqaa itti gootanii dinagdee walitti qabdanii maallaqa walitti qabdanii mucaa sanaan anaa galuu baga nagahaan galtee jabaa tokko arganne seenaan si yaadataa bakka jedhuuni qabdanitti mucaa fuutanii waraanaaf yeroo ergitan isin ummata sammuun yaaddanii miilaan yaaddanii qamaatanii yaaddanii sammuu qulqulluu rabbi isiniin kennee yaaddanii rabbaa beeku. Kanaaf ummanni aanaa Dadar barataan aanaa Dadar barattoonni aanaa Dadar jechuudha. Dhimma kana akka salphatti ilaalina. Wanti har'a mucaa kanarratti har'a raawwate boruu barattoota aanaa Dadar keessaa bahan
barattoota Harargee Bahaa hunda keessaa bahan hunda irratti raawwatamaadha. Kanaaf barataa ija qabu tokkocha ajjeesuun Oromoo dhageeffadhaa. Haacaaluu ajjeesuun Oromoo hangam akka miidhani beekna. Ijoolleen akkanaa kun boru nama sammuu qabu, boru nama ija qabu, boru mucaan kun eessa gahaa nama namuu hin beekne, ispeeshaalistii maalii ta'uu kan danda'u. Yookaan mucaan kun boru ganama erga yuunivarsiitii seenee booda warruma amma akka biyyaatti sadarkaa tokkoffaa lammaffaa jedhamee yaamamuu fi maqaa gurguddaa itti godhanii murtiinis sheeknis waa hundinuu jala deemanii deeggarsaan bira dhaabbatan kana hunda boru ganama mucaan kun caaluu danda'a. Dhugaa isinitti hima. Har'a qabxii ittiin darbu argate boru yuunivarsiitii guyyaa seenu xiiqiidhaan mucaan kun yoo hojjete barattoota bara kana yuunivarsiitii isaanii seenan hunda isaanii caalee hunda isaaniitii olitti warqii addaatiin barataa eebbifamuu danda'u ta'uu danda'a. Mucaa kana gadi dhiisa. Mucaa kana gadi dhiisa. Mucaa kana fuutanii daangaa waraanaatiin yoo ergitan trust me mucaan kun hin duulleedha. Waan ajaa'ibaa isinii dhageeffadha. Mucaan kun hin du'u. Isin waraanatti ergitanii mucaan kun waa takkan ta'u. This is the smartest kid. Mucaa smart ta'e. Akka biyya persentii 8 keessatti nama makame. Tokko karaadhaa qabdanii haadha isaatii yeroo inni nagaa dhaammachuudhaaf galu fuutanii yeroo daangaa waraanaatti erguudhaaf fuutani. Persentiin 92 kan kufe osoo jiru maali? Persentiin 92 sun ilmaan fira keessaniiti. Maallaqa gubboo nyaattanii isaan kan qabuu dadhabdanii. Warri kuffistaniif ka Biraanuu Naggaa ወደ Biraanuu Juullaa ለመላክ አይደለም እንዴ? ተማሪ እኮ የሚወርቅበት አንዱ ምክንያት በረታን ኩን ሁንድ ወንት ጉቡም ኤዶ ብራኑ ነጋሪ ኩፍሳ ብራኑ ጁላ ሞ ወራናፍ መለመላ ኩን አመ ከነማ ዲቦ ሞ ማልቴ ሙጫ ብራኑ ነጋ ደበርስ ብራኑ ነጋ ቆሩምሰ ደበርቴ አቲ ኳሊፋይድ ታቴርታ Ati waan nuti barbaannu ol nama addaati jedhee ragaa isaan baaniif isa dhadhafuutanii gara Biraanuu Juullaatti wanta ergitaniif maali? Maali haatummaan mucaa kanaa maal isin goote? Haati mucaa kanaa bar gammachuun isii mucaa haadha akka hin dubbisne dhoorgitanii jechuudha. Haadhallee akka hin dubbisne dhoorgitanii. Mucaa haati gammachuu meeqaan silaa gammachuudhaan akka isin mirqaana jimaatiin mirqaantan san isiin gammachuu ilma isaatiin mirqaante. Yoo mucaa kana isin harkaa fuutaniitiin gara biraa dabarsitani kana booda Harargee Bahaa keessatti barataan maaliif barataadha? Maal gochuu barataadha? Maal gochuu qabxii dabruunis barbaachisare? Maatiriik immaa darbuun yuunivarsiitii seena jedhamee dubbatamuun maal gochuu barbaachisaadha? Kanaaf warri bulchiinsi aanaa dadar ummata kufa, ummata dadhaba, ummata wallaalaa, ummata muka jimaa qofaa yaaddan jechuudha isinam. Waan biraatii miti bulchiinsi aanaa dadar sadarkaa sanatti gadi cabee high school addaati manni barumsaa beekamu Harargee Bahaa keessa manni yeroo zamana akka awraajjaatti illee jiraatan magaalaan dadar oborraa awraajjaa turte. Magaalaa seenaa qabdu, magaalaa barataa meeqa baasti, high school akkamii osoo qaban har'a ammoo mucaa tokkocha isaaniif qorumsa darbe sana fuudhanii yeroo gara daangaa waraanaatti ergan aanaan dadar hangam akka salphate, aanaan dadar hangam akka Oromootti akka yaaduu dadhabe. Laalamee hubadhaa ijoollee dodola keessatti qabxii fidan. Maal qaba osoo akkuma ijoollee dodola keessatti amma hawaasni Arsiidha dhugaa isinitti baan. Hawaasni Arsii ijoollee tokkoffaa bahan lammaffaa bahan san akkaataan isin itti shurruu jettan, akkaataan isin itti qabattanii ijoollee sana ittiin badhaastan dhugaa isinitti hima. Ka Harargee Bahaa kanaa yoo wal bira kan qabnu yoo taate bulchaan Arsii lixaas badhaasa isa barbaachisa. Isumaayyuu bulchii hawaasni Arsiis badhaasa isin barbaachisa.